Yoo xinnaatee waldoota 56 ol hundeessanii jiru waldaa Makaana Yesuus. Bara isaanii keessaa waggaa 63 tajaajilatti xumuran. Finfinneetti qofaa waldoota gurguddaa 5 kan hundeessan yoo ta'u, waldoonni isaan hundeessan 5 ammoo of jalaa gara waldoota 30 horatanii jiru. Biyya keenyaan alatti Eertiraattis waldoota kan hundeessan yoo ta'u, biyyoota Ameerikaattis, biyyoota Awurooppaatti ammoo Ispeenii fi Poorchugaal irraan kan hafe biyyoota hundumaa adeemuudhaan wangeelaa akka lallaban, lubbuuwwan hedduunis gara mootummaa Waaqayyootti akka dabalaman waa'een isaanii ni himama. Biyya keenya keessatti qofaa tajaajiltoota 158 ol muudanii fi kan kadhataniif mul'atoota gurguddoo biyya keenya karaa isaanii kan dubbatamanii fi kan raawwataman yoo ta'an, akkasumas ofii isaaniitti mul'ata argan sana dhaqqabanii qaamaan akka hin arginee fi dursanii gara Gooftaa akka adeeman kan himan lubni Afrikaa, lubni bal'inaas harkaa biyya lafaarraa gara Gooftaa isaanii adeemanii jiru. Bara 1974 lubummaatti kan muudaman lubi Afrikaa, lubi bal'inaas harkaa Itoophiyaa keessatti sababii wangeelaatiif si'a 18 kan hidhaman yoo ta'u, si'a 18ffaa irratti garuu du'i akka isaanitti murtaa'ee ture kan dubbatan yoo ta'u, guyyaa kaleessaa yeroo gara Gooftaa adeeman waggaa 83ffaa isaanii keessaa akka ta'es himamee jira. Nagaaniif araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Oduu ammee yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya chaanaaliin keenya odeeffannoo dhugaa kiristaanummaa wajjin wal qabatanii fi ari'atamaa akkasumas wantoota waldaa kiristaanaa ragaan gabaasuudhaaf kan bu'uureffamedha. Kanaaf chaanaalii sagalee kiristaanotaa ta'e kanatti yeroo jalqabaaf kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaas ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaa'achuun dagatina. Like fi sharing keessan immoo guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee olaanaa waan qabuuf like share gochuudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessuu ni dandeessu. Akkasumas qophiilee keenya sponsor gochuu yoo barbaaddan qunnamuu ni dandeessu. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Oduu gaddaa qabna. Dhalatanii waggaa 6tti Gooftaatti amanan. Wayita ammaa waggaa 83ffaa isaanii keessa turan. Tajaajiltoota 158 kennaa ayyaana hafuurri qulqulluun isaanitti agarsiiseen kadhataniifii jiru. Si'a 17 hidhamanii 18ffaa irratti ammoo du'iitti murtaa'es ture. Afaan Oromootiinis wangeela hin lallabinaa jedhamanii waldaa keessaas ari'amaniiru. Macaafa mul'ataa kan waggaa 30 dachee Itoophiyaa keessatti ni raawwatamu jedhanis barreessanii turan waggoota 20 irraa. Isaan keessaas walakkaan ol raawwatamanii jiru. Sichis kan eegaman ni jiru. Waggoota 63 ol wangeela kana biyyoota hedduu adeemuudhaan tajaajilaa turan. Oromiyaa keessaa jalqabanii ardiiwwan hedduu keessaa adeemuudhaan Kiristoos labsaa turan. Ardiiwwan wangeelaa qabatanii isaan hin seeniin ardii Awurooppaa keessaatii biyyoota Ispeenii fi Poorchugaal qofaa akka ta'e ni himama. Mul'atawwan biyya keenyaa fi guddina biyya keenyaa Waaqayyo isaanitti agarsiises macaafa irratti barreessuudhaan nuuf maxxansanii nu biraan gahaniiru. Yeroo tokkos akkas jedhanii turan. Ani waggaa 63 dhaabbadhee tajaajileera. Nagaa jennaan na didan. Har'a immoo dadhabeera jennaan taa'ii nu tajaajilis naan jedhan. Har'a waggaa 82ffaa kooti. Bor immoo taa'uu yoon dadhabes ciisees ta'uu isinan tajaajilaa jechuudhaan dubbatanii turan joota muraasaan dura. Lubni Afrikaa, lubni bal'inaas harkaa haala ajaa'ibsiisaadhaan yeroo hafuura qulqulluudhaan ijoollummaa isaanitti guutaman maal akka ture dubbataniis turan. Wanti nama dhibuu utuu mana kiraayii keessa jiranii hafuurri qulqulluun ka'ii kadhadhu ittiin jedhee irra deddeebiin itti dubbataa ture. Isaan ammoo hiriyaa koo Tasfaayeetu na waamaa kadhadhus naan jedha jedhanii balbalatti bahanii Tasfaayee ilaalus turan.
Sana booda seenaan Waaqayyo yeroo Saamu'eelitti dubbatu gara sammuu isaanii dhaqe. Ergasiis Waaqayyo akka isaanitti dubbates himan. Bara sana keessa waldaan makaana Yesuus hojii hafuura qulqulluu hin simattus turte. Sana booda namoota 30 ta'anii waldaa keessaas akka ari'aman ni hima. Ergasiis waldaa kiristaanaa iddoo garaagaraatti bu'uuressaa turaniiru. Bara 1974 lubummaatti kan muudaman lubni Afrikaa lubni bal'inaa sarkaa gara Ameerikaa Hawaii yeroo adeemanitti achittis amantoota leenjisaa turaniiru. Yeroo Awustiraaliyaa adeeman ammoo walgahii dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo deemuuf jedhanii namootumtiitti dhiyaatan akka hidhamuu taasisan. Tikeetiin xiyyaaraa inni Awustiraaliyaa deemuuf murates jimaata isaa hiisisanii jalaa guban. Ergasiis deebisanii Awustiraaliyaa adeeman. Ergaachi deebi'anii booda ministirii bananii hojjetaa turan. Waggoota dheeraa erga tajaajilanii booda si'a 2 dhukkubsatanii gara Awustiraaliyaatti imaluun laphee isaanii fi garaacha isaanii ooperaasiyoon ta'uudhaan yaalamanii deebi'an. Dhiyeenya kanas dooktareetii kabajaa hojii wangeelaa fi hojii ajaa'ibsiisaa Waaqayyo itti kenne hojjechuu isaaniitiin argatan. Lubni kun namoota 158 ayyaana ergamummaa wangeelaatiin muudaniiru. Kana keessatti raajiin ammayyuu dachee keenya keessatti hin kaane sichi ka'aa ani kanan muude isa Waaqayyo naan jedhe hafuura ergamummaatiinan muude malee raajummaatiin mitis jechuudhaan dubbatanii turan. Sabni Oromoo bara ol kaafamuu na harkaa hin fudhannee jedhanii saba keenya komataa turan. Dhuguma sabni keenyas raajummaa isaanii qofaa utuu hin taane tajaajilaa kan simachuu irratti dadhabbina guddaa qabas ture. Raajiin mandara itti dhalate keessatti hin kabajamu akkuma jedhamu Yesuus Kiristoos irraas akkuma arginu lubni Afrikaa bal'inaa sarkaa ergaan isaan waggoota 20 dura nuuf barreessan yeroo raawwatamuu isaa akka ga'e ni ibsu. Luba kana amantoota Protestaantii saba keenyaatiin alatti hordoftoonni amantaa biraa baay'ee sodaatu, baay'ees ergaa isaanii amanu. Haa ta'utii namni jabaan Waaqayyo saba keenyaaf kenne kun raajummaa isaanii saba keenyarraa warra ormaa biratti fudhatama akka argatee fi kabaja akka horates ni himama. Lubni Afrikaa bal'inaa sarkaa mudannoo ajaa'ibsiisaa tajaajila isaanii keessatti isaan mudates yeroo tokko akkas jechuudhaan himan. Iddoo tokkotti ammoo sagantaa xumuranii buna danfisanii yeroo bunicha dhuguuf jedhan bunicha nan dhuga jennaan gadinaaf seenuu didee. Asis achis qabnaan naan liqimfamuu dide achumaanan jarana bunni kun naaf liqimsamuu dideera jabanicha afaan isaa gadi naqaan jedheen. Sana booda ilmoon bofaa jabanicha keessaa lafa dhees jedhu. Kana malees Finfinnee keessatti afaan Oromootiin akka isaan wangeela hin lallabne dhorkamaniiru. Abaa'oodhas jedhamuudhaan ari'atamaniiru. Mudannicha haala kanatti aanuun dubbatanii turan. Waa'ee du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ilaalchisees akkas jedhan yaadannoo isaanii mana hidhaa Naqamteetti ture yaadachuudhaan. Mana hidhaa Naqamteetti sababa Yesuusiif hidhamnee utuu jirru nama saba biroo tokkotu nu gaafachuu dhufe yerosuma isas nutti dabalanii hidhan baay'ee reebus turan. Sababa reebama isarra gahaa jirurraa kan ka'e nan kadhadha jedheen jilbeenfadhe yeroon jilbeenfadhu maqaan Yesuus na jalaa dhokate. Namichi hidhame kun obbo Asfaw jedhama. Reebanii xinnoo erga turanii booda deebi'anii namicha waamanii maaliif hidhamte jedhanii gaafatan. Innis bal'inaa sarkaafaa gaafachuu dhufeen achumaan hidhamee jedhe. Yommus namichaan faarfadhu jedhanii jedhu lubii Afrikaa bal'inaa sarkaa. Sana booda namichi faarfachuu yeroo jalqabu faarfannaa isaa keessatti maqaa Yesuus kan jedhutu ture. Yommuu sana dhaga'u maqaan Yesuus naaf dhufe deebiseenis kadhadhee jedhu namni Waaqayyoo kun. Lubni bal'inaa sarkaa ayyaanni keessan maalidhaa ergamaa moo raajummaadhas jedhamanii gaafatamaniis turan. Isaan garuu lakkii kan koo ayyaanni wangeelaa'ummaadhaa akkuma Filiiphoos fa'aa wangeelaa'ummaa kun harki Waaqayyoo mul'ata malee jechuunis dubbatan. Yoo xinnaatee waldoota 56 ol hundeessaniiru. Finfinneetti qofaa waldoota gurguddoo 5 waldaa makaana Yesuus kan hundeessan yoo ta'u waldoonni isaan hundeessan 5 ammoo of jalatti gara waldoota 30 horatanii jiru.
Biyya keenyaan alatti Eertiriyaattis waldoota hundeessanii jiru. Biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa hedduus tajaajilaniiru. Keessumaa biyyoota Awurooppaa keessaa kan isaan hin ijjatin Ispeenii fi Poorchugaal irraan kan hafe biyyoota hedduu keessatti wangeela lallabuudhaan lubbuu hedduus gara mootummaa Waaqayyootti akka fidan ni himama. Mul'ata lubii Afrikaa bal'inaa sarkaa taatee waggaa 30 Itoophiyaaf jedhuun macaafa isaanii bara ol kaafamuu keessatti barreessan keessaa kan raawwataman tokko namni hafuuraa yookaan namni Waaqayyoon beeku biyya kana akka geggeessu, lammaffaan Itoophiyaan eerbaasii biyya kam duraa akka bitattu, sadaffaan Itoophiyaan ibsaa maddisiisuun ofirra darbitee biyya ollaa isheetti akka gurgurattu, arfaffaan bosonni akka baay'atuu fi biqiltuun akka dhaabbatu, shanaffaan Eertiriyaa fi Itoophiyaan wal wajjin akka araaraman, ja'affaan karaan Finfinnee irraa ka'ee Afrikaa wal ga'u akka banamuu fi kunis karaan Keeniyaa fi Finfinnee jalqabamuu isaa hojiirra akka jiru kan agarsiisu yoo ta'u, torbaffaan karaawwan baaburaa fi doonii akka jalqabamu, saddeettaffaan albuuda lafa keessatti argamu gosoota 18 lammiilee biyya kanaa akka baafatanii ittiin badhaadhan. Kun immoo wayita ammaa kana namoota gurmaanii warqee baafataa jiran kan addeessu yoo ta'u, salgaffaan qotee bulaan bilbila harkaa yookaan moobaayila bitachuun bakka qotiisa isaanii ta'anii akka maatii isaanii birootti haasa'an, kurnaffaan qotee bulaan Itoophiyaa kilaasteera fayyadamuun akkasumas gurmuun qonnaa ammayyaatiin oomisha akka jalqabu, 11ffaan kaampaaniiwwanii fi warshaawwan garaagaraa biyya kana keessatti akka banamanii fi lammiilee hedduufis balballi hojii akka saaqamu himanii turan. Kun hundumtuu waggoota 20 har'aa yeroo cilancillisaa hin turredha kan isaan arganii barreessan. Maarree namni Waaqayyoo dachee keenyaaf kaasee ergaawwan gurguddaa kana karaa isaanii nutti dubbate kaleessa galgala gara Gooftaa adeemuun isaanii dhagaameetu jira. Gooftaan qulqulloota isaa dachee kanarraa kaasaa jira. Keessumaa wanti nama dhibu immoo namni Waaqayyoo kun lubii Afrikaa bal'inaa sarkaa ergaawwan kan erga dubbatanii booda guddina hatattamaa fi badhaadhina Itoophiyaa Waaqayyo natti dubbate kana aan dhaqqabee hin argu, yeroon koo achiin nan ga'u aan gara Gooftaan deema jechuudhaan gara Gooftaa akka adeemanillee dubbataniitu jiru. Maatii isaa fi jaallattoota isaaniitiif jajjabina guddaa hawwina. Dhagaan daawwattoota oduun hammee qabannee isiniif dhiyaannee kanan gammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Akkasuma chaanaalii keenya haaraa kan taatan subscribe gochuun like share gochuudhaan akkasuma yaada keessan koomentii irratti nu qoodaa isiniin jecha. Saatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristaanummaa addaa gara birootiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.